ergaa har'a gara emailiitiin YouTube AdSense nutti erge maal akka ta'e waliin ilaalla. Namoonni baay'ee rifatanii jiru maalii fi monetization isinirraa kaafna waan jedhu keessa jira waan ta'eef kan waliin ilaallu taha turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Gaaffii namoonni baay'een keessaa nagaafataa jiran keessaa emailii har'a Google AdSense nurratti ergee screenshot godhanii keessaa namoonni tokko gaaffii nagaafataa jiru. Emailiin kun maali ka jedhu duraanis YouTube Chrome irratti himee jira waan kana AdSense ifa baasee jira. Waa'ee lola Ukraine fi Russia ilaalchisee namoonni waa'ee gar tokko goruudhaan waa'ee sana ho'isanii waan namaaf nama walitti buusuu danda'u yoo maxxansitan seera YouTube duraan ni qabna. Seera sana hordofuu qabdu. Seera sana keessaa ba'uu hin qabdani. Waan biyya walitti buusu viidiyoo akkasii namoota maxxansanirraa yeroodhaaf monetization yookaan immoo seera kaffaltii kana irraa kaafnaa yookaan kaffaltii san irraa dhaabna. Viidiyoo akkasii irraa kaffaltii argachuu hin dandeessan emailii jedhu kan inni haga ammatti ergee jiru jechuudha. Kanaafuu wanni isin rifachiisu tokkittiin hin jiru barnoota akka sanaa yookaan immoo viidiyoo akka sanaa maxxansuu irraa of qusachuudha kan isin qabdan. Emailiin kun ergaa ni dabarsu sanuma waa'ee Ukraine fi Russia ilaalchisee gar tokko gortanii waa ho'istanii dubbisuudhaan Russian Ukraine akka goote Ukraine Russia akkas goote waan kijibaa walitti gochuudhaan maxxansuu irraa of qusachuudha kan isin qabdan. Google Chrome irraa AdSense irra yeroo seentanuu mata duree AdSense irratti seera kana duraan baasee jira. Due to the war in Ukraine waan jedhu barreeffama Ingiliffaan gubbaatti kaahee jira. Sunillee sanuma wal qabata garuu namoonni baay'ee waan seera kana hin hubanneef har'a emailiidhaan ergee jira. Kanaafuu waa tokko of cinqoo hin qabdanii ergaan emailii kana fakkaata ture. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.